Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan tuwasallaa jiru jalatti argamtan nagaan koba kirtantis naa qaqqabu siniin jechuun jaaladha. Baga jiraattan baga eeggamtanii yoo na eegdan egaa kaa yeroo tokko simmooyyuu haala yerootti amma yeroo kana kaa gannaadha ganna maal akka hojjechaa jirrullee kaasinitti argisiisuun keenya dirqamaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani baay'ee gammachuu guddaan qaba. Aannan asitti rabbashaa jirti. Boqqolloo keessa olii gad fiigdee tooyi ayyoodha. Aannan osoo hin ta'in ayyoo fakkaatti har'a. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa warroonni waan magariisa jaalattan keessattuu jechuudha. Akka koo warri boqqolloo jaalatan hoggaaratan seerisii isuma dhugaan dubbadha. Ani boqqolloo baay'een jaaladha. Maal akka ta'e hin beeku ani boqqolloo bakka arga duraanii yeroo ganni dhufe boqqolloo maalan godhaa poostiin godha. Asin immoo cinaa ollaadha. Ollaa keenya dhugaa dubbachuuf baay'ee fayyaalessa kan ta'e baay'ee wajjiniin kan waliigaltee hariiroo baay'ee qabnudha jechuudha. Tajaajilaadha. Yeroo firii isaatitti akkanatti boqqolloo tokko tateetoo jira jechuudha. Nurraa achi ollaa duubatiidhaan jechuudha gadi baheetan sasmee waan akka inni fakkaatu boqqolloon maal akka fakkaachaa jiru yeroo kana saneedha saneen dhumatee jechuudha guyyaa har'aatitti isiniin jechuun jaaladha. Akkatti boqqolloo qofforaatoo jirra ani garuu ittiin gammada ittiin bohora. Maaliif dhugaa ani homaa kiyyaa miti waan achitti argee dhufe sun muluun waa achitti mana isaanii bareeda argee dhufe san guutuun isaa jechuun ama namni tokko kan hawwituu kan isaanii san arganne jedhee namni sammuu xiqqeessee yaadullee jiraachuu danda'a. Dhugaan isiniin jedha durmaanuu guyyaa gaafa tokko biddeen itti jiraachuudha. Yaa biddeen wanna nama hin goone hin qabdu malee gaafa tokko waan isaanii sanitti gammadeetoo hin beeku jechuudha. Xiqqoo biyya kiyya fakkaadhee maatii koo fakkaadhee lammii koo fakkaadhee too jiraachuu kun caalaa baay'ee kan na gammachiisu tokko illee hin jiru. Gammachuu guutuun qaba dhugaa dubbachuudhaafi. Haala kanaan jechuudha kan amma jirru boqqolloon baay'ee gurguddateetoo jira kaayii amma immoo kan isa oddoo alaatidha. Kara oddoo kiyyaatti isin deebisa. Warri isinitti tole viidiyoo kana like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ijoollee kanaan ani waanuman arge waraabee waanan ofii kiyyaa hojjedhu kanan ataakiltii qofforullee viidiyoowwan kanaan isin biraan gaa jechuudha. Kana yoggaa argitan ni jabaattan hin boontan gadi jettanii dhoqqee harkaan qabdanii too hojjettan. Dhugaan isiniin jedha jechuudha. Wanna takkitti hojjettan taanan harki keessan duwwaan ta'u ija namaan laaltan deebitaniituyyuu biyyoota garbummaa harabaa sanuyyuun hawwitan jechuudha. Yoo gadi jechuu bartan yoo immoo har'a uffata finnee galle san laallee caammaa finnee galle laallee sa'aatii finnee galle laallee wantoota calaqqisan artee achi guurree galle laallee too yoggaa immoo nuti gadi jechuu baanne. Ji'a shaniin booda immoo maal hawwina achi hawwina jechuudha kan qabnu nu harkaa dhumte yoggaa immoo gadi jennee hojjenne ijoollee rabbiin keenyallee nu gargaara of tuulummaa keessaa miti kan jiru jechuudha gadi jechuu keessalleedha wanti hundi kan argamu dhugaan isiniin jedhaani ganama lafaa hoggaan ka'e natti illee hin qorru calliseen odduma kana keessa ittiin gammada ataakiltiiwwan adda addaa reef lafaa dhufaa jiran dhugaa boqonnaan ani qabu hoggaan ataakiltii lafaa dhufan kana laale jechuudha erguman galee kanan dhaabe kanan duraa. Tanaan dura viidiyoo isin hojjedheetiin ture bishaan itti waraabeetu jechuudha paappayyee fa'a ani osoo hin bitin manumatti kanan magarse. Amma immoo har'a boqqolloo oddoo keessatti boqqolloo facaafneetoo jirra isaan asitti oddoo keenya keessatti egaa ka'anii isuma dhugaan isinitti jedha kaaree 200 bichaadha jechuudha bootan kiyya garuu. Ishuma san irratti boqqolloo facaasee jira isinitti argisiisa jechuudha boqqolloo facaaseera achi zuuraa ataakiltiiwwan naabin hin jiru. Haga amma kanan naamarguu didee ofii kiyyaa firee isaa buna duudallee fidee kan naamarguu didee yaalee buna bichaadha jechuudha. Buna ganaan biqiltuu isaa biteetoo dhaaba jedheetan buna bichaa hin dhaabin wanni nani yaalle hin jiru. Kanan yaale keessa hundi isaatuyyuu naa biqileetoo jira wanti hafe tokkollee hin jiru. Ganaa immoo biqiltuuwwan ganaa hin hafa asitti ni ta'a jedhamu immoo ganaan barbaadaa jira jechuudha. Hinteen oddoon kiyya keessi kunuu kanaadha. Wanni boqqolloon jechuudha akkatti inni gurguddate ilaala. Kan oddoo keessattii fi kan isaan alatti facaasan garaagarummaa qaba. Garuu samuunuma tokko faca'e wanna tokko waan warraa fagaate tokko iyyuu hin qabu an akkana kuteetan manarraa kan citeedha jechuudha bootaan kuni facaase jechuudha haala kanaan gurguddatee waan inni fakkaatu argaa. Akkasuma immoo ani kana bichaa miti biqiltuuwwan illee zuura manaa tan dhaabe
ergan biqiltuu dhaabeen boodan ganaa haxiriidhayyuu taxira jedhee tanan biqiltuu zuuruma isaa tan dhaabee biqiltuudhaan duuba haxiriin itti taxira jedhee tanan yaadeera sababbiin isaa bonni waggaa dhufee gaalillee jira jechuudhaas gaala wanni dhaafidanii karrayyuun fiddee asittillee gallakkisanii ni balleessa jechuudha haxiriin sirriitti haxiramuu qaba ani garuu biqiltuu amma dhaabeetiniin fulbaana keessatti immooyyuu itti haxira jedheetiniin yaadee amma ani fookosiin kiyya maaliin yoo dhugaa dubbatan magariisuman arguu barbaade oddoo kiyya keessatti jechuudha. Yeroo nan dhufu magariisni tokko oddoo kiyya keessa hin jiru garuu bara tana keessatti waaqayyoo na gargaare magariisan godha jedhee tayyaade baay'een jaaladhaan biqiltuu baay'izawwee dhugaan isiniin jedhe jechuudhaan manuman turettu waggaa afran hojjedhe san keessattuyyuu ani biqiltuu biyyee fidanii ataakiltii anatuyyuu dhaabee wanni addoo san keessatti viidiyoo tanaan dura waggaan achi jiru laaluu hin dandeessan jechuudha. Biqiltuu baay'een hin beektu ka oddoo lafa qofforanii sun ta'in isa meeshaatti naqasan jechuudha. Hatta dinnichallee magarsineetoo jirra. Wanti hin magarsine jiru dhugaa yaalidha jechuudha achittuyyuu. Innaa kanaafuyyuu maal isiniin jechuun barbaade ani baay'een jaaladha. Gadi jenneetoo immoo yoo wayitu tuqne xankaarraa ta'aa deemna, jabaachaa deemna. Wantoota nu dura jiran hundaa hin daganna boqonnaa haarawaa arganna jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Ani isin fayyada jabina isiniif ta'a kanan jedhe kanan ofii kiyyaa godhu tokko waan isin dhoksu hin jiru dhugaa waadaa kiyya keessaa jalqabee hojiin kiyyarraa jalqabee wantan ani guyyaadhaan hin dalagu ta'e shamarran akka kootiitiin ni fayyada kanan jedhe tokko viidiyoo isin biraan ga'uu hanqisu ijoollee wantuma raawwannu hunda irratti jabduu hootaan yeroo hunda marii namatti hin baay'isina dhugaa ofii keessanii yaala. Yoo sin harkaa illee bade komiin qabdan ofii keessanii keessan waqqastan malee namni isin cinaa jiru ittiin isin waqqasuu danda'a. Maaliif yeroo tokko dogongortee lammata dogongortee jechuu danda'a. Ofii keetii yaal oduu eenyumaanuun gahii yaal dhoksaatti yaal yoo badellee ofuma keetiif wanta kana badee jira jettee of arramta kan namni sitti mur ofii keetii kan ofitti himtummooyyuu bayeessadha. Ansi utuballeedha isiniin jechuun jaaladha. Dhugaan isiniin jedha eenyumaa oduyyuu ta'eetii miti ani garuu wannumaan ofii kiyyaa jireenya koo keessatti muuxannoo argadhe jabina shamarran akka kootiiti keessattuyyuu dhugaan isiniin jedha shamarran keenya yeroo baay'ee osuma beekin osuma jiinsii finnee dhufnee qamisiiwwan finnee dhufne olumaa gadi oofnu mana adaadaa teenyaa mana obboleewwan keenyaa mana maaloo keenyaa jennee etuma deem ofiifis immoo biyya ormaan haga kana taa'ee dhufe xiqqoo katamaa laaluun qaba jennee taaksii kaffallee nama wajjin deemnu sanii buna kaffalaa oduma olii gajjennu osuma hin beekin qarshiin keenya nu harkaa sokkite jechuudha. Dhugaan isiniin jedha garuu gaafa teenyetoo manuma keenya xof dhaggeeffanne kisaaraa hin qabnu dhugaan isiniin jedha. Kanaafuyyuu maal isiniin jechuun barbaada hoggaa galtanillee boqatinaa jechuu kootii miti boqonnaan ni barbaachisaa garuu yeroo qabnutti ofii keenya tasgabboofnee oddoo keenyatti egaa namoonni baay'een abdiin qaba shamarri keenya baay'een mana bitatanii mana jireenyaa bitatanii bakka fe'etti illee haa ta'u biyya kam keessatti illee haa ta'u Oromiyaa keessatti haa xiqqaatu haa guddatulleedha mana mataa ofii ni qaban baay'inaan jedhee tayyaadha warri hin qabne illee waggaa jiraatan ta'e har'uma dammaqa ati qarshii miiliyoona feete qabaadhu garuu shamarra biyya Arabaa miiliyoona qabdi jedheetti illee hin yaadu qabaadhu fakkeenya fan jedha qarshii waa'ee sin baastu faayidaa illee hin qabdu qarshiin har'a argita boru hin jirtu jechuudha garuu ati cimtuu taateetoo lafuma sanitti lafti kisaaraa hin qabdu hoodhaamde dhugaan isiniin jedha miti kan biraatii miti namni amma iddoo waxaa jedhutti baay'ee kireeffachaa jira hojiin amma eessa jira magaalaa keessaa miti iddoo waxaa jedhe jira namni lukkuutti horsiisaa warii faranjii itti bitee aannan gurgura aannan amma gaxarii keessattuu namni koo ijoollee nama areera gurgurutu jira areera yookaan baaduu nama gurgurutu jira jechuudha akkuma aannan ayeetu gurguran kanatti nama gurgurutu iyyuu jira aannan amma namni congaarraa dadhabe xiqqaa fi guddaarraa aannan baay'ee barbaada namni dhugaan isiniin jedha kanaafuyyuu namni amma wanni keessa deemu hin jiru namni magaalaa keessa deemee nama muraasadha jechuudha kun ilaal timaatimiidha timaatimiillee suuraan naabeetu jira isiniin jechuun jaaladha oduman haasa'uun kan bira ga'e isinitti hima gorsa isinii taatee dheetanan mana achi siqaa maaloo ta'an jedhina bitadha irratti ijaara kireessa namni amma laal oduma akkana saarbisii wayii ijaartanii
namni lukkuudhaa sinirraa kireeffata wariidhaa sinirraa kireeffata bakka waxaa jedhu namni amma hojiidhaa baay'ee barbaada warri gaarii sinirraa kireeffata sababbiin isaa gaarii amma yeroo kana keessa bishaan fe'uu akkatti ashkarakkarti bulukeettii fe'uu akkatti zoorti dhugaa faayidaa qabdan malee miidhaa tokko hin qabdan garuu qarshumarra ciiftanii abaluun kiyya bakka kanaatiin bitinnaan jedhee maaliin koo bakka kanaatiin bitinnaan jedhee gaafa galte bitaa amma ijoolleen baay'een maal jedhu suuta jedhi maa muddamtanaan jedhu faamiliin kiyya warra jedhutu iyyuu jira. Gaafa suuta ittu sani achi taa'ee sin eegu wanti hundu jireenyi hunduu bakka san taa'ee sin eegu jechuudha. Dhugaa namni yeroo darbee birrii xiqqoodhaniin bitee har'a birrii guddaatti gurgurachuu danda'u. Odoo gurguree garuu gurguruun faayidaa tokko hin qabu yoo itti ijaartan ni kireessitu kireessus hoggaa baattan immoo fira keessaniinuu yoo ofii warii bittanii itti horsiisatan namatti amantan irratti faayidaa qabdu isiniin jechuufani waa'ee oddoo manarraa hin dubbadha jedhee tanan yookaan manarraa hin dubbadha jedhee ta'u boqqolloo kana yookaan qabadhee to dhufee isiniin jechuu jaalladha warri isinitti tole viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatinaayi warri yaada qabdan saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaataa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja dhugaa dubbachuuf hordoftoonni kiyya hundi isaaniitu warroota guddina barbaadanii warroota namaaf kabajaa qaban namni nama kabaju of kabaja yeroo hundan dubbadha kanaafuyyuu abdiin qaba tokkoon keessan bakka guddaa kanaa geessanii baay'een isin jaaladha amma viidiyoo ko xumuree